Maadee Miidiyaa yoo jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota Maadee Miidiyaa hundumaaf nama isaan bombaatti rooba geette an qopheessan daa'imtu tana obboleessa keessan faarfata abduuf galgala arootu qophii addaa ta torbaan keessa guyyaa tokkisan biraan dhaqqabu Maadee Miidiyaan keessa karaa dandeettan cufaan nu bira dhaabadha sheerin koomentiin laayikin saabskiraayib tochuu hin dagatina. Raafa moboloo ittifte dhawa galaana dhaabsifte jechi qofaan nu bittifte jiruu tante nu qaabsifte warsi beela illee cufa buddeen jireenya nyaachifte gufu deemsa nu rakkifte dhoofte nu dura kaachifte fula guddoo nuu kennite lubbuu tante nu jibbaatte guyyaa guutuu dufaarse abbo yesuus diqqaatte. Ani lallabaa Wongela Qorisaara jedhama. Waldaa warra Wongela Makaana Yesuus as magaalaa Yabaloo karaa keessa tajaajila. Carraa naa kennitanii fi galatoomaa isaniin jedha warri Maadee Miidiyaa gosa galateeffadha eebbifamaa. Maqaan kee Waaloo Saar Dabbasaa Eldeessa jedhama. Ammoo mujii Wongelaa hojjetu. Maqaan kiyya faarfataa Abduu Taarii Godaanaati. Marroo carraa kan naa laattanii fi warri Maadee Miidiyaa galata guddaa qabdanii. Faarfannaan naa meeshaa lolaati. Naaf faarfannaan meeshaa galataati. Naaf faaruun ciinca galata guddaa hawaaqi jaalatu. Eegi faarsatiin jedhee guddoo argadde jireen mootummaa waaqaa indaalee abdii qaba. Waan jajjabdu si ijoo wal faaruuf sirb garaagarummaa maan jedhan. Namni hedduun waan kan waan beeksisu faaruun meeshaa ta'ee ka afuuraan waan foonee doon ta'een afuuraan ciinca ta'ee akka sagalee akka sooriyoo ta'ee waaqaa dhiyaatu. Faaruun garaagarummaa sirbaa faaruu yoo laalle sirbi gaaf gar sirba gaddumnu sirbi waan namni foon ofii gammachiisuuf jireen biyya lafaa kanaatti namni waan fooniif gammad fooniitiif waan tolchanii faaruun ammoo waan namni hojii hafuuraati sirbi hojii fooniiti. Kitaabni waaqaa yoo nu argimmaan jira Galaatiyaan boqonnaa 5 yoo nu dubbifnu hojiin foonii diidumteetii jedhee hedduu maqaa dha'ee wal loluu wal haduu wal jeequu wal jibbuu waan hedduu maqaa dha'ee dhumirrammaan jedha sirbu'e. Sirbuuni akka kitaabii lafa kaa'utti hojii fooniiti. Warri waan kan tolchammoo warri sirbu jireen gubbaatti hin galu. Garummaa qaba. Faaruun waaqa faarsan, waaqa maadeeffatanii, guddinni waaqa himan, waaqatti guddaa jedhanii haasa'anii sirbi nadheenfaa, nami loonfaa waan gargaraati sirbu. Ammoo sirbuuni akka warri sirbu, sirbituun akka mootummaa waaqaan galle kitaabii abbaa waaqaa jajjabeessee nuu dhaaba. Sirbaa faaruun garaagarummaan faaruu waaqaan faarsan. Waaq callaatti ittiin jajamu. Sirbi immoo waan lafaati. Waan akka mukkeenini muki jajuun hin jira. Warri waan muka faarsu, warri waan lafa faarsu, warri waan maqaa nama haasee faarsu, goota nama jedhee namni faarsu akkana kun sirbedhanii faaruu waladda. Sun immoo waaqa ittiin gammadu. Hawaaqa itti gammadu faaruu callaa. Faaruu waa qofaan faarsanii waaq callaa jaalataa jechuudha. Garaagarummaan isii taana. Faaruun waaqa faarsan kaa waan cufu lafaaf gubbaallee uumu. Sirbi waan waaqi uumu faarsan. Kuma waaqi uumu faarsuuf mootummaa waaqaan dhaabatu. Naddeen hin faarsan, loon hin faarsan, gaala, re'ee wanni namni hin faarsan hin jiru. Seexanayyuu faarsan. Wanni si cufu sirba. Inni sirbammoo mootummaa waaqaan dhaabatu. Namni kiristaana tokko namni dhugeeffatu tokko sirbuu hin qabu. Ana manutti sirballee dhageeffachuu hin qabu. Sababii isaa yoo dhageeffan garam nu geessa. Garwaan waan lafa waan foon nu geessa. Nu kasuun tajaajiltoota fi warra kennaan kun gubbaa mul'atu utubanii dhaabanii jajjabeessanii tokkummaa faarfattoota godin Booranaa fakkeenyaaf akka godin keenyatti hin qabna. Mani kadhaa bira dhaabbatee utubee akka waan ofiitti akka ijoollee isaaniitti jajjabeesse waan qabcufaan kennamsaan kadhannaan gorsaan ijoollee tan guddisuu qabnedha.